Sirii pirankii godhu dhaggeeffadha. Pirankii godhaadha warra. Nageenyi waaqayyoon haa baay'atu akkam jirtu. Fayyaa nagaa keessatti jiraanii galata waaqayyoo. Baga jiraattanii. Maal kan jiru wajji waan dhaggeeffadha. Nannaas yeroo baay'ee boosii nan boochisa yeroo baay'ee yeroo na dhukkubee kana na dhukkubee jedheeniin baay'ee bu'aa hin boosee jechuudha sammuna kanaaf amma maal jira. Wayaa annitti. Hello. Wayaa doo. Yaa keeti. Naguma. Attam. Jira maanni maal taate sagaleen kee? Maan taane wayyaa qabdaa ati taallee wayna qabda. Maan jedhu waaqayyo faagalatu warra maal taateeti? Naa akkanumaan taane. Dhugaadhi. Dhugaa. Buna fixxanii kaatan mooree dhufaan jira. Buna of hin deefaane. Gabaan deemtaniire? Gadaanuma ka'aa jirra. Maani dheedoo konnoon sagaleen kee waan ta'e immoo natti tolaan jiru. Mootinnoo ishisitti wayyaa qabaa? Maan jiru waaqayyo faagalatu yaa badaa amma kana miti kaleessa yaa kaleessa dhukkubaa toolee garuu kaleessaaf deengeddas gaduma baheen mana dhukkubaa. Yeroo qaba kaarra mukuun amma ammatti gadi baane waaqayyo haa galatu. Abdi gaaffisaadhaa harkatu haa ta'u kaasumayyuu meennaa jedhan immoo qalamichi sanatti dibimee qalamii sana hin xinneessin baay'isi seerumaan itti dibime. Ittiin dibaayyuu na gubannoo ofiisaatiin akkatti na gubu baaliseen itti dibaadha isa miti himma ishiitiin naa dhukkubaa dookoo asitti maafan. Maanni. Maal aannan sitti himteemo? Maal itti himi? Irrifatiin ka aannan si birarti? Inni naa malee waa sitti makamaan godhaa dookanoo deengadda mana yaalaa deemeeni. Bakka mana yaalaa deeme kunoo TV keessatti nama laalan sana hin beektaa televezyiinii keessatti. Achi keessatti daa'ima laalanii adoo maal godhaanoo anoo silaa nagartaa jireenyi baay'ee nama jibbisiisa. Anoo waan isaa wallaale waan ta'e TV keessatti arge. Imbooyin isin rifatiin isin lammaa aduu kanaan gabaa dhaquudhaaf miti. Waan ta'e sirraa ta'e. Lak. Adoo koo ijoollee afurtu garaasi jiran jiran. Hello. Oh. Maal jetti? Ijoollee afurtu garaasi jiran jira doktorri kanaaf akkatti sitti fudhame. Bakka haa ta'u zimjeri kaa. Zimjeri kan koo boo'ichuma zimjeri kudha furu haa ta'u zimjeri afaan kee qaban marraa kaasiiti zimjeri natti hin dubbatin nanti zimjeri. Wayyoo boo'ee dheessitti maa jira adoo koo akkati boosoo miti. Ani yaadan boo'aa jiru banuu qaba duraanuu nan boo'a eega waaqni marii ejji kooyyuu qorreen immoo wayyoo kaasee kee kana maraa taa'anii gadee deeme. Har'amma maaltu ta'e boosa adoo koo nameen nagaa miti. Adoo ko waaqayyo na ajjeesun boo'in akkana miti wayisitti maqoo akkana miti boo'in maalu ani boo'u amma dhugaa waaqaan boo'in maalu adoo ko dee maal taatee biyyeessuus namni na abaaraa bee. Nimjeri wakkaanan duwwayyuu nimiini waan nan dinqis hin qabdu waan tokkoyyuu marbeessa duraan jaga daamaa akkana sirtoree midhaan wayiif kana si hojjete jaalala biyya nanti. Adoo ko waaqayyo na ajjeesu nan sobeen boo'in adoo ko waaqayyo na darbatu nan sobeen boo'in. Adoo waaqayyo adagaa sanatti hafidu nan sobee adoo kanoo sobee ta'a. Adoo takkitti na dhaggeeffadhu maaloo adoo. Biyyesuus Kiristoos. Anna. Inni sobdeedhaan maalu adoo ko waaqayyo adoo ko maalu tokkitti na dhaggeeffadha adoo. Adoo. Waaqayyo na ajjeesu nan sobe adoo ko nan sobe dhugaa waaqayyo an mun gammadda dheessitti nan sobe naa kutu waan. Luja. Oh. Mena gaafee gaafa'u. Eessarti isheen? Asuma argina been. Maa boosii maaltu taana boo haalti erga ganamaati nameen naguma miti? Nagaadhanna. Maaltu ta'eera? Beeku namaan ishinda. Lakki amma natti dhugaa waaqa amma sorii wayii du'e? Lakki. Waan tokko humna keenya dhugaa waaqa. Itti ganni shi silki. Adoo.
Adoo ko maal irraa waaqayyoon boo'ina nama himimmaanuu na gogeera waan bo'oon qabu Kiristoosii adoo akkana miti beensin sobe adoo kun haakutu waan adoo Intala koo jedhetti bakka sammuusi qollofuudhaaf kaatee. nama asitti dhugaa adoo itti kennime Hooti dubbatu kana lola. adoo ko waaqayyo adagaan itti hafdu nan sobe siin jedhee beenan sobe dhugaa waaqayyo Dhagaan jira amma maali iddoo mana feetiin jitiin kaa'uusi keessaa funaananii qaniinoo dhumeera. nan sobe waaqayyo la Yesuus adagaan itti hafdu adoo ko sinaasisuu dhumaaf akkunoo waan kanan dura hojjedhu sana yaadataa miti Bakka qaniinoo dhumeera. Kaniin ganaadha iyyuunillee ganaafa adoo dhugaa waaqa jiraataa dhugaa Kiristoosiin sobe adoo ko maaloo dhiifama naa godha adoo ko naariin hin boo'in maaloo Ani maaliif ammoo. maaloo adoo ko Kiristoona guddisiin sobe bee ani gammadadee sitti malee boosaaf sitti mee Inni kan nama biraatiin gatti himte haa ta'u qaniin immoo dhumeeraan siin jedhe. dhufuu immoo Jala geesseetta qanii. kaayu ganaadha xiqqoo ishee yeroon jala geessitte nima inni uftaste waan naan inni uftiste rakkoo qabu sitte nima adoo ko waaqayyo na guddisiin sobeeshi Waaqayyo bakka akka hojjetetti garatti si abaasu. hin amantuu amma kana kakadhaan jira dhugaa waaqa jiraataa nan sobee dheengadda dhaqee ilaalameen tokkittuma beekuman sinaasisuurumaaf akkana godhe malee dhugaa waaqayyootidha Haa ta'u. Kiristoosiin sin sobee adoo ko naariin maaloo ani kaleessa dhugaa waaqa Ani maala naaruun qabu haa ta'u shoo hunduu bareeduma kan fuula kan koo garanaa hunduu alamiidhuma shoo. hin amantuu maa'u hin amantuu Gadi bareeda maali. dhugaa waaqayyooti dhugaa Kiristoosiin sobee adoo ko waanuma na dhukkubu samoona silaanuma na dhukkuba numa na dhukkuba qome akkas jedhee niitillee wajjin kolfa jedhee tanii yaannaadhaan haannaa tuumuu didee silkii namni buna dhugdanii baatan miskoolii naa godhii jedheen malee dhugaa waaqayyoon Aanna wanti ergina tiisoo biyya keenya magaalaa jedhanii waa meeqa jedhu ati garatti waan isi abaasu ani waanan si ergus hin qabu waanan si godhus hin qabu ani dura addaan baanee hedduu waggaa haadha miti dura addaan qottobdee baanee ani waanan godhus hin qabu tokko. maaloo adoo ko Kiristoosii dhugaa waaqayyo waan tokko ittiin cinqamiin ila ani naguma ani illee naan da'uu ga'e isinitti nani maala manni immoo intalli geexeelle akka heerumte dhageen jira naashin millaashi waamtullee anuu nan dhufa waan tokko hin cinqamiin Jiraadhu goota. dhugaa adoo ko waaqayyo naa darbatu amma wayyaa ilaali kaleessa xiqqoo baay'ee na dhukkube amma waaqayyo faa galatu erga guyyaa lamaatii saatii lama caala narra turaan jiru na dhiisaa jira waan ta'eef waan tokko hin cinqamiin nan sobe Janna kamisaa akkasii jannatetti. hin cinqamiin isiin jedhee adoo ko dhugaa waaqayyo maaloo irraa Kiristoos maaloo adoo ko dhiifama naa godhe ishee Ani waan dubbanne maali ani yaada koo waa'ee namee natti mul'ate iddoonni taa'ee dhaga iddoonni naanni dhaqu birrii faa fuudhee harkaa bunnoo dhaqee buna hirrisee fuudhee mucaa kootiin fida isa fa'i natti mul'ate waan garaa koona takka fa'ee dhayyisiin beekee immoo mamman dhaga'e malee maasin dhaga'e. maaloo adoo ko maaloo adoo Yaada yoo tokko liiraaf iddoo kana dhaqa'ee natti roorrisa waaqni kolmaa inni akka feetan hundi keessan akka garii keessanii taa'aa jedhin bilbila iskoo eenyuun fixiin gaabeen kan haadhuma birrii isa miti adoo akkana miti barnameen somaan ta'uu dhiisi kana bakka dhiisi lama taanee cinqamumaan godhuuti dhiisinni somaan ta'uuti bakka adoo ko dhiifama naa godhe waaqayyo na ajjeesuan waan tokko hin ta'u adoo ko nan sobe sin sobe Kiristoosii Waanti bichaan sifaanaa ta'u waanti bichaan addaan si'aayi guyyaa isaan dabarsiin guyyaa isaan hanqisiin kana caala dhimma kee waan bakka itti ta'an waa tokko waan kana sana qaba. amiin adoo ko bakka dhugaa waaqayyo maaloo akkana hin ta'in kaadoo ko Kiristoosii dhiifama naa godhe kaadoo Gari bakka si wajjin haa ta'u waan. anu dhugaa waaqa anu waan tokko hin ta'u waaqayyo nu gargaara waan tokko hin ta'u nan dhufa anu adoo ko waan tokko ittiin cinqamee sobeetan siin jedhe malee aannaan akka dhuftu hin barbaadu annan beeka waan biyya keenya waan ta'eef maaloo adoo ko daraa waaqayyo dhiifama naa godhiiti nameenis immoo maan ta'u waaqayyo jira ani natti mul'achuu dhiisee miti ni dheengadda na boochisee namee maal ta'e siin jedhee meeqa gaggabe silkeetiin irratti cuftan sun kanuma si gaafachuufan kanaaf daraa waaqayyo adoo ko bakka dhiifama naa godhesh ani naarta Amma boosa maaliin dubbanne maal godhin siin jedha noo maan dubbanne waayyuu siin hin jenne ani dhugaa waaqaan yaaduma koo waan ta'e uumama waan ta'e nama raajaa jira malee ani maal karaa keessaan karaa nameessaan ani maayyuu waan hin yaadu qabu ofumaaf garaan na dhaqabba'ee waan ta'e na tuttuqee na tuttuqee kophaa koon taa'aaf na booddisee mucaan iddoo hojiitii reefgalti hojii hojjetaa oolte. Mana barumsaa jira. Abbaan nafsoo mana barumsaa jira. Egaa waan baree kophaan koon ka'ee jira. Ani riggittuun baanee. Reefgalle mucaan inni loon diftuu reefgalle. Ishiinis immoo hojii namaa ooltee dhamma zammaa kana galtee daadoo namaa deebisoo ni gadee joonjoo.
Bakka akkana ta'ummoo fayyaadhaan nagaatti jiraachuutu caalaree adoo namni du'eeyyuu wallaba namee soo ta'e homaan ta'u ani soo ta'e homaan ta'u ani soo ta'e nan dhufa dhugaa waaqayyo siin jedhan dee homtuu maan ta'u ati maan kana taataa namatti mul'achuu sii miti ana taa'eetu natti mul'ata bakki namee bakka sana ba'umsa garuu hin darba wanni hundumtu oduu anuu nabu miti amma kana maa akka taataati adoo ko garaa qulqulluu gabaa gadaraa waaqayyo wanna tokko sitti hin dhagahamu. Fayyuma fayyaa dhaqeeree dhaqeeree adoo dhugaa waaqayyo sin sobe adoo kol kiristoosii kolfitaaf sitti malee rakkoon qabuusa yoo cufu baadhessa silkii samiti adoo konatti naariin kan naguma ta'e malee wanni tokko sitti hin dhaga'amin adoo maaloo. Oh. Aannetti. Nan sobe sin jettee edin sis kolfisiisu kan akkana godheettee edin akka ishiin naarre gorsi. Adooko. Indeemte si bira. Itti kennime? Adooko. Maloo adoo ko naariin kawanne tokko dhugaa waaqayyo. Ani naarre maal taatee intala kooyyuu maal tattaffuudha ani naarre maalitti naara. Maa akkana taatare adoo ko waaqayyoon galateeffachuu wayyuu jiraatanii maa akkana taata silaa annaan si bira jirti kunoo silaa. Oo ta'e waan isiin galattaa galatta itti si abaasu. Ani waan tokko hin ta'u siin jedhee bara waaqayyo maal ofitti amanee miti kan uume maa kana maaloo adoo ko garaa nan balleessiisa akkanan ta'ee ni deemu. Garaafii keessaa sochooti. Sochoonni rakkoon qabu beekaan beeksisoo kiristoosii dhugaa waaqa jiraataa sin sobeen akkanatti boosan seene dhugaa waaqayyo sin sobee adooku. Maamara addaa jaalatu. Annaa garaa qulqulluu magabaa deemi kaan boo'iniiti waan gammadda. Sobee kan beekni. Gabaa deemuu kan kaa'anii naan kan taphatan. Dhugaa waaqa dhiifama godhi kaan akkati gabaa dhaquu kaateetuun beekuun baraannaadhaan. Maal godhisti amma maal godhi maa boosare maali boosare yaada koo tan dubbadhaan ani boonu asheetuun si biraadha miti geexee si biraadha miti aannan fan jiru miti bakka dhimma akkana ta'a anuu yeroo tokko immoo dhufee torbee lama si biran ta'a dhugaa waaqa yeroo geexeen mucaa millaashi waamtu nan dhufaa noo dhugaa nan dhufaa doo adoo oo maaltu ta'e immoo? Ani beeku naangaa lumboosii akka tokko taate ani maal akka ishiin taate naagaluu dhufee bakka gahi jireenya jalatti qabatanii duwwayya keenya amanna. Ammas bohaarti? Ammas hin boosii? Maa durayyuu bo'aa naangaluyyuu beektaa baay'ee aartee bobbo'aa jirti qabata saamuu bishaan buutee harkaan baattee kuftee dhanani immoo akkas ta'e nageenya siriila sigarra. Jaarkaana guddaa maa baatti ishiin xiqqoodhaan hin nattu jaarkaana xiqqoo bitii fi anu birri siin erga. Maan dargoo goobirina siriin hojjirayyuu jiru jettee fayyaa gaana gaa kunnuntii fi jedhee dinagdeen qabame itti eeggi waa'ee dhukkuba keetiifi isheedhaan jettu amma tu argitee sumayyuu amma ammoo himmaan ishirra yaa'u sigarraa magguu fi dhaqoo keessa. Haa dhuftuu laata inni itti dabira? Haa dhuftuu? Inni teessaa qabaa keessa? Itu achi dhuftee torban lama boqottee teessee unaafoo ba'eessa. Ati waan tokko ni badina ishee waan tokko teessimti sin jedhine waan akka raddatti kan kee waa akkasii wayyaa boo waan nuti gubuu sin qabu waan tokko gubatiin sin badii wa jiraatu. Ani bee sobeetan jedheeni barka nama jedheen sana akka ishiin kolfituufan sobee jedheeni bee naan boossedhe yaanne. Maallaa kolfi jintara koo beektaa kaara kanneen akka waaqayyoon nu jiraachisetti jiraachuu wayya namana nameen zootee akka walii galaatti biyya hunda qabame dhukkumaan mana hunduun dhukkubsata wanta waaqayyoo dadhabe hin jiru torbee darbe waa'ee kee bituu maraattu kan namee immoo sirii baddu baasasaa ta'e waan nuni mana jirrutti fakkaachaa hin jirru qaba. Maarree baay'oo namni du'e iyyuu nama awwaalanii nama biraa deebuu miti maal takka akkas ishii godha indee? Edaa maalli kan nama godhu? Kan qabame immoo
Oromoon tara kona matinaa rabbi miti nama baay'ee qabame yoo galee isaa galu yoo du'e isaa duuziim jedhi bakkaan ijoollee qabaa ijoollee isaa guddisii bennaaniin kana waamee qaseenisitee maraata. Qoy eessa sayyoo geessanii? Sayoon geessine ammaa fi shaarumatti leenjiyaaru. Galee mana isaan bulaa? Galu mana akkamitti galan sodaata.